Jira jirtu video har'a kana keessatti kan waliin ilaallu waa'ee communicating guidelines jedhamu. Communicating guidelines jechuun maal jechuudha? Akkuma beekamu YouTube'ni seera mataa ofii kan of danda'e qaba jechuudha. Seera mataa isaa san yoo ati kan cabsitu tahee achumaan sirriitti cufuu danda'a jechuudha. Chaanaala kan keessan yookaan si adaba jechuudha. Kanaafuu nulleen akkuma YouTube'itti akkaawuntii keenya irratti abbaa taanee seera mataa keenya kan of danda'e uummatu ni dandeenya jechuudha. Akkamitti kan jedhu akkamitti uummanna kan jedhu bal'inaan waliin ilaalla jechuudha. Seera akkamiiti yoo jettan fakkeenyaaf yeroo isin laayivii jirtan namni chaatii isiniif barreessuuf laayivii keessan jala seena jechuudha. Fuulduratti bahee itti mul'ata jechuudha. Hanga seera san ati kabajuutti yookaan seera san yoo cabsite wanta isin asirra barreeffatan kana fuuldura nama sanitti bahee iskiriina abbaa bilbila sanirratti si hordofaa jiru sanirraa mul'ata jechuudha. Mana kana keessatti waan akkanaa godhuun dhoowwaadha. Wanni kun hayyamamaadha waan jedhamu barreeffattee qopheeffattee lafa kaata. Yeroo ati laayivii jirtu namni haaraan sin beeknellee yoo alaa dhufe barreeffama keessan ilaalee afaan barbaadden barreeffattee kanatti seera achi keessatti tumatte san innilleen san ilaalee waan achi keessatti hayyamamaa ta'e qofa siif barreessuu danda'a jechuudha. Yoo seera san kacabsu ta'e adabuullee ni dandeessa jechuudha. Bal'inaan waliin ilaalla. Egaa warreen maatii kiyyaaf haaraa taatan mana chaanaalaa Oksijiin Oromiyaa subscribe gochuudhaan hanga dhuma viidiyoo kanatti like, share, subscribe gochaa nu faana turaan affeerra keenya kallattimaan karaa barumsaa isin dabarsa. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jirra kan argatuuf jechuudha. Seera kana tumatuuf as gadii kana dhuftanii Google Chrome bakka jedhamu kanarratti ni cuqaastu jechuudha. Seera mataa keessanii kan uf danda'e isteeppii xiqqoon seera mataa keessanii tumatuuf jechuudha. YouTube keessan duraan dursee asirratti banaa godhuu qabdan jechuudha. Kana namni hundinuu ni beeka isin argisiisuuf hin dirqamu jechuudha. Maaliif Google Chrome irratti YouTube keessan banatu namuu ni beektan itti fayyadamaa jirtan yookaan browser keessan irratti ni banattu jechuudha. YouTube keessan yeroo duraati bakka YouTube keessan jiru ni deemtan jechuudha. Browser irra ta'us Google Chrome irra ta'us sana booda jechuudha. Asirratti eega barreeffatanii YouTube kiyyaan amma itti fayyadamaa jira asirratti naaba'ee jira waan ta'eef asuma irratti cuqaastan jechuudha. YouTube keessan keessa ni seentu jechuudha. Irratti cuqaastanii akkanatti naaf banee jira jechuudha. Yeroo inni isiniif bane akka kompiitaratti bal'isee akka inni isiniif banuuf yoo barbaadan gubbaa kana ol dhuftanii tuqaa sadeen kanarratti kilik gootu namni bilbila fayyadamtan jechuudha. Sana booda gadi buutanii kunoo asirratti desktop site bakka jedhu kanarratti raayitii kana ni ibsitu jechuudha. Eega raayitii kana asirratti ibsitanii akkanatti bal'atee akka bifa kompiitaratti isiniif banama. Sana booda bakka profaayila keessanii kanarratti dhuftanii yeroo tokkoof profaayila keessanirra ni cuqaastu jechuudha. Yeroo akkanatti isin profaayila keessanirratti cuqaastan maaltu isiniif ba'a? Kunoo asirratti your channel jedha. Gama gadiitti immoo YouTube Studio jedha. YouTube Studio irra yoo cuqaastan gara YouTube Studio bilbila irraa isin qabdaniitti isin geessa. Akka achi isin hin geessineef sakandii takkaaf asirratti jechuudha gadi qabdanii teessanii jechuudha. Dhiifama bakka YouTube Studio jedhu kanarratti gadi qabdanii teessanii sana booda kunoo akkanatti isiniif baha jechuudha. Yeroo akkanatti isiniif bahe open in new tab in group bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha yeroo tokkoof. Sana booda kunoo jala kanaan mallattoo YouTube isiniif baati jechuudha. Ani amma kuni kan duraan fayyadamaa ture waan ta'eef kan X qabu kana dhiiftanii kan fuuldura isaa karaa harka mirgaatti jiru kanarratti ni cuqaastu jechuudha yeroo tokkoof karaa YouTube Studio Google Chrome isin fudhata jechuudha. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota egaa achirratti tuqnee kunoo akkanatti fidee as nageessa jechuudha. YouTube Studio Google Chrome na fudhatee jira jechuudha. Egaa akkanatti inni as isin fide jechuudha. Asirratti waa baay'eetu jira jechuudha. Kana namni hundinuu ni beeka waan ta'eef har'a seera mataa keenyaa tumatu deemna waan ta'eef mallattoo settingii jala kanatti argattu jechuudha. Gadi buutanii irratti cuqaastu. Mallattoo settingii irratti yeroo isin cuqaastan akkanatti gama gubbaa kanarratti zoomiin isiniif godha akka sirriitti isiniif mul'atuuf jechuudha. Hordoftoota kiyya kunoo akkanatti as na fida jechuudha. Generaaliitu jira, chaanaaliitu jira, uploadiitu jira, permission communicate agreements tu jira jechuudha. Kan nu barbaachisu
gubbaa kanarratti kunoo asirratti jechuudha communicate bakka jedhu kanarratti ni cuqaasta jechuudha yeroo tokkoof jechuudha ani amma irratti cuqaaseen jira seera mataa keenya uummatuuf jechuudha kunoo amma asirratti waa sadii nuuf baasa jechuudha hordoftoota kiyya waa sadeen kana keessa kan nu barbaachisu kun hundi nu barbaachisu waan biraati jechuudha kuni viidiyoo itti aanu keessatti waan as jalli jiru kana hundaa'u isiniif qabadhee dhiyaadhaarraaf kan nu barbaannu seera mataa keenyaa tumatuudha kunoo asirratti channel guidelines jedha asirratti ni cuqaastu channel guidelines irratti ni cuqaastu kunoo amma asirratti sirritti hordofa asirratti kunoo amma waan nu barbaannu seera sadii tumadhu nuun jedha asirratti jechuudha channel guidelines irratti eega cuqaasne akkanatti kunoo seera sadii akka nu tumannuuf nu ajaja jechuudha asirratti dubbiftanii adda baafatu dandeessanii jechuudha seera sadii akka nu tumannu nu ajaja jechuudha kunoo asirratti amma tokkoffaa sanduuqa tokkoffaarra barreeffanna lammaffaarratti waan barbaanne barreeffanna kan gadii kanarratti illee bakka add guidelines jettu kanarratti mata duree biraa sanduuqa biraa kan hubanuuf asuma tuqneeti sanduuqa biraa banan ammaaf sanduuqa lamaatu jira kanallee walumaan itti da'ee isin argisiisa ani amma waan asirratti seera chaanaala kiyyaa asirratti tumadhee isinitti deebi'a viidiyoo addaan mureetti hammasittu nafaana tura egaa hordoftoota fi kabajamtoota kunoo ani amma seera kana itti barreesseen jira jechuudha akka viidiyoon isinitti hin dheeranneefin itti barreeffadhee isinii deebe jechuudha viidiyoo addaan muree kunoo amma tokkoffaarratti bakka porofaayilii keessan jiru irratti waan jala kanatti seera keessan itti tumatuuf deemtan asirratti ni barreeffattu jechuudha ani amma kunoo tokkoffaarratti welcome baga nagayaan dhuftan hundi keessanuu seera kana kabajuun dirqama jedha kunoo jala kanatti barreeffamni ni xixiqqaata waan ta'eef asirratti kunoo seera kana kabajuun dirqamaa jedha seera asii gaditti argamu kana kabajuun dirqamaa jedha qubee 60 seera tokko irratti qubee 60 akka fayyadamtan isin ajajaa jechuudha sana booda seera hamma barbaadan lakkoofsan kaa'uu dandeessan ani amma hanga sadiin kaayadhee jechuudha kunoo asirratti jechuudha akkamitti sadii godhachuu dandeenya kan jettan isin argisiisa wal ammuma jechuudha tokkoffaarratti kunoo seera amantii namaa tuquun hin eeyyamamu si adabsiisa jedha tokkoffaarratti lammaffaarratti gadi bu'ee immoo nama arrabsuun dhoowwaa yookaan hin danda'amu ja mallattoo hagoogtuu itti godhee jechuudha sadaffaarratti gadi bu'ee immoo gandaan yookaan kutaan nama qooduun hin eeyyamamu jedha kuni seera mana oksijiin oromiyaa yookaan chaanala oksijiin oromiyaa keessatti tumame jechuudha seera kana namni cabsee yeroo chaatiirra mana kiyya dhufe chaatiirra jiru waan kana balleesse ni adabsiifama yookaan chaanala san keessaa akka remove ta'u seerri kun bareechee isa beeksisaa jechuudha amma sana booda eega akkanatti kana xumurree yoo kan biraatti dabalatuu barbaanne yookaan afaan barbaadaniin afaan amaariffaatiin afaan ingiliffaatiin afaan barbaadaniin asirratti barreeffatu ni dandeessanii jechuudha afaan isiniif mijateen asirratti barreeffatu ni dandeessanii jechuudha maaliif afaan hordoftoonni keessan isinirraa beeku hundaanu asirratti barreessuu ni dandeessanii jechuudha sabaaf sablammiin hundinuu haalaaltullee yoo barbaadan ingiliffaallee jalatti barreeffatu ni dandeessanii jechuudha qubee 60 isiniif kenna waan ta'eef ani amma qubee tokkoon sanduuqa irratti qubee 50 qubee 40 wayi fayyadamee jechuudha kuni ani fakkeenyaaf isin argisiise isin kan barbaadan fayyadamuu dandeessanii jechuudha hanga barbaadan hanga 60tti fayyadamuu dandeessan tole isa kana kan biraa itti dabalatu seera 5 fi 6 godhatu barbaanna yoo jettan bakkuma kunoo add jedhu tana tuttanii add guideline bakka jedhu kana tuttanii itti dabalatan garuu seera 3 akka tumattu gubbarratti nu ajajaa jechuudha kunoo dubbisa kana asirratti yoo dubbistanii jirtan akka seera 3 nu baafannu nu ajajaa jechuudha kanaafuu seera 3 akkanaa kana tumannee jirra jechuudha amma eega seera kana tumannee maal godhuu qabna gad dhufnee kunoo asirratti bakka save jettu tana asirratti cancel jedha irraa yoo deebi'uu barbaadan yoo irraa gubdanii bakka kan biraa bakka buusuu barbaadanillee kunoo dileetiin fuula duraa isa jirti asumarraa dileet godhuu dandeessanii jechuudha amma asirra dhuftanii jechuudha save bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha mi'a nama irratti cuqaasaa jechuudha seerri kun amma guutummaan guutuutti asirratti seef naa tahee jira jechuudha mee seef tahuu isaatii fi seef tahuu dhabuu isaa eessan ilaalla kan jettaniif jechuudha hunda keessanuu walumaan ilaallaa jechuudha egaa bakka sitingii kanarratti tuttanii jechuudha sana booda gadi buutanii jechuudha bakka
communicate jedhu kanarratti ni cuqaastani jechuudha. Communicate irratti eega cuqaastanii waa sadii isinii baas isin san boodan channel guidelines bakka jedhu kanarratti ni cuqaastanii jechuudha. Mee amma bakka channel guidelines jedhu jalatti maaltu jira kan jedhu walumaan ilaalla jechuudha. Kunoo akka inni itti save tahee jiru maqaan kiyya wanti arreef achirra barreesse hundinuu as jalatti save tahee jira jechuudha. Kunoo ilaaluu dandeessanii jechuudha. Kunoo wanti sadeenuu wanni nan barreesse sadeenuu seerri nan barreesse fadde sadeenuu as jalatti naaf barraahee jira jechuudha. Kunoo bifa ajaa'ibaatiin save naa tahee jira jechuudha. Amma booda namni yeroo nan live jiru komantii naaf barreessuuf seene hundinuu kanaatu fuuldura isatti bahee mul'atu. Osoo inni komantii hin barreessine seera kanaatu yuutuubni ufumaan seera kana itti beeksisaa jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kunoo amma save tahee jira jechuudha. Seerri kiyya guidelines kiyya sirriitti save naa tahee jira jechuudha. Akkanatti seera mataa keessanii yuutuuba keessanii irratti yoo tumattan yuutuubni illee baay'ee takka yuutuuba biratti illee fudhatama argattanii jechuudha. Sababnis namni kun nama seeraan social media isarratti hordoftoota isallee seeraan amala gaariin geggeessaa jiru hordoftoota isallee seera mataa ofii tumatee barsiisaa jiru waan jedhamuun isin qeebalaa jechuudha. Kanaafuu seera mataa keessanii kana akkanatti tumattanii jechuudha. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota seera mataa keessanii akka kanaan tumattanii qopheeffatanii lafa kaayyatuu dandeessanii jechuudha. Namni isiniin beennellee yoo dhufe waan mana keessan keessatti hayyamamuu fi hin hayyamamne hundaa'u fuuldura isaatti dubbisee seenee chaatii isiniif barreessuu danda'a jechuudha. Egaa obboleeyyan mana Oksijiin Oromiyaatiif haaraa taatan bakka gurraattii tana addeessaan isiniin jedha bakka subscribe jettu kana irratti cuqaasuudhaan akkanatti irratti tuqaatii mallattoo all notification jala kana jirtu all bakka jettu kanarratti tuqaatii akkana mallattoo gurra namaa kana irratti ol baasu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoo narraaf qabadhelleen asumarratti raawwataa obboleeyyan hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.